Tole, hordoftoota TV Hand of God baga yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kan bara 2018 nagaan geessan. Ayyaanni kun kan nagaa, kan araara Waaqayyoo itti argattan isiniif haa ta'u, akkuma Yesuus Kiristoos nuuf dhalate mana keenya, jireenya keenyaaf wanti haaraan haa dhalatu jechuun barbaada. Akkasumatti baga ittiin isin ga'e jedhee hin deebi'u sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko ergan isiniif dubbisee booddee isinii wajjin kadhadhee Waaqayyo ayyaana kana ayyaana nagaa kan itti araarri Waaqayyootti isinii baay'atu akka ta'u isinii kadhadhee deebi'uun barbaada. Macaafa qulqulluun keenya kutaa macaafa qulqulluu kakuu haaraa isa jennu jalqaba kakuu haaraa kan ta'e Maatiyos boqonnaa tokkodha jechuudha. Kutaan macaafa qulqulluu Maatiyos boqonnaa tokko maal jedha see jettu xiqqoo ishee walii wajjin ilaallee galgala kana walii wajjiniin kadhanna. Toorri hidda dhalachuu Kiristoos sanyii Daawit, sanyii Abrahaam isa kana. Abrahaam Yisaaqin dhalchee, Yisaaq Yaaqoobin dhalche. Yaaqoob Yihuudaaf obboloota Yihuudaa dhalche. Yihuudaan Taamaar irraa Faares fi Zaaraa dhalche. Faares Hermoonin dhalche. Hermoon Armeenin dhalche. Armeen Aminaadaabin dhalche. Aminaadaab Naahomin dhalche. Naahomis Saaloomin dhalche. Saalmoon Rahab irraa Bo'eezin dhalche. Bo'az Ruut irraa Yoobeedin dhalche. Yoobeed Isseeyin dhalche. Issee Daawit mooticha dhalche. Daawit haadha manaa Uuriyaa irraa Salomoonin dhalche. Salamoon Roobeenin dhalchee, Roobeem Abiyaa dhalchee, Abiyaan Asaafin dhalchee, Asaaf Yoosaafiixin dhalchee, Yoosaafiix Yooraamin dhalchee, Yooraam Oziyaasin dhalchee, Oziyaas Yo'aamin dhalchee jechaa lakkoofsa 18 gaafa geessanuu dhalachuun Yesuus Kiristoos garuu akka kanatti fufee jirutti turee jedha. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turtee isheen Yoosefiif wajjiniin utuu wal bira hin ga'in hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimmate nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee himata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoosef kana yaadaa jiruu kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'atee, yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuudhaaf hin sodaatin, isheen ilma hin deessii, atis maqaa isaa Yesuus jettee in moggaasta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisaa. Kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'ee jedhee dubbata. Egaa kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti toorri hidda dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos eessaa jalqaba jedheetiyyuu Abrahaam Yisaaqin dhalchee, Yisaaq Yaaqoobin dhalchee, Yaaqoob Yihuudaaf obboloota isaa dhalchee jechaa deema. Kutaan macaafa qulqulluu kun Abrahaam irraa jalqabee amma Daawititti dhufa. Egaa akkaataan itti Yesuus Kiristoos ilma namaarraa Maariyaam irraa dhalate kanatti fufee jiraa jedha. Egaa Abrahaam Yisaaqiin Yisaaq Yaaqoobin dhalche jedhaa deemeetu dhalachuun namaa akkamitti akka deemaa dhufe agarsiisaa dhufe lakkoofsa 18 irra ga'ee garuu dhalachuun Yesuus Kiristoos garuu akka warra kanaan duraa, akka warra kanaa olii, akka Yisaaq, akka Yaaqoob, akka Abrahaam, akka Daawit, akka Isee, akka ijoollee Daawititti dhalate otoo hin taane dhalachuun Iyesuus garuu addaa jedheetiyyuu macaafumti qulqulluun keenya lakkoofsa 18 mata duree kennee fi dhalachuu Iyesuus jedhee lafa kaa'e. Dhalachuun Iyesuus garuu akka warra kanaan duraa otoo hin taane Yesuus Kiristoos akka kanatti fufee jirutti dhalatedhe. Kaadhimaa Yoosef kan turte Maariyaam kan jedhamtu dubarreen dhiirri bira hin geenye tokko turtee jedha. Dubartiin kun nama bara dukkanaa keessa ifa dinqisiisaa keessa jiraataa turte. Nama kaadhimaa isheetiif amanamtuu turtee fi kaadhimaan ishees iseedhaaf amanamaa turedha. Dubartiin kun seenaa macaafa qulqulluu gaafa qorattan kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduu bara dukkanaati. Dubartiin kunis Yoosefis kan isaan turan jalqaba kakuu haaraa dhuma kakuu moofaarra. Jalqaba kakuu haaraa dhuma kakuu moofaa jechuun immoo namoota jireenya dukkanaa keessa darbanii dhufaa jiranu ifanni ta'e Yesuus Kiristoos sichoo isaan keessaa dhalachuuf dhufa malee Yesuus Kiristoos hin dhalanne. Bara dukkanaa kana keessatti garuu dukkanaan da'atanii namoota cubbuun hojjenne gaaf tokko ifa hin dhufa jedhanii warra of eeggatan, warra Waaqayyoof akkasumatti jiraatan turan jechuudha. Yoosef nama qajeelaa ture kan jedhu caafamee jira kunoo macaafa kanarratti. Yoosef nama qajeelaa ture. Namichi kun dubarree Maariyaam illee yaasisee hin beeku, bira ga'ee hin beeku, xureessee hin beeku jedha. Isheenis immoo nama qajeelaa kanatti hidhattee nama qajeeltuu turte yookaan immoo nama miira fooniitiif ofii isheetiif of gatte yookaan immoo
akka dubartoota kanaa olitti nama miira foon isheetiif bitamtu otoo hin taane nama Waaqayyo ofii isaatiif fo'ate. Yoosefis Maariyaamis nama fo'annoo Gooftaa keessa jiran waan tureefi Pirogiraamiin Waaqayyoo yookaan sagantaan Waaqayyoo waan irra tureefi namoota of eeggatan Hafuurri Qulqulluun akka isaan of eeggatanuuf dursee nama dukkana keessatti ifa dinqisiisaa laphee isaaniirra kaa'edha jechuudha. Dukkanni dhufeera jedhanii dukkanaan daa'atanii namoota cubbuu hojjetan miti. Akka kaadhimamtoota bara sanaa fi akka kaadhimamtoota bara si'anaan turre jechuudha. Namoonni kun nama jireenyi isaanii Waaqayyoof adda ba'e ture. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu Maariyaam irraa jalqabe. Hidda dhaloota Yesuus Kiristoos Abrahaam irraa gaafa jalqabu dhiira irraa jalqabe. Gaafa dhalachuudhaaf jedhu garuu Yesuus Kiristoos eenyu irraa jalqabe? Maariyaam irraa jalqabe. Dhalachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti fufa jedheetiyyuu dhalachuu Yisaaqiif Abrahaam irraa yoo jalqabe iyyuu dhalachuu Yesuusiif garuu dhiira irraa hin jalqabne. Sababiin isaa dubartittii irraa dhalachuudhaaf kakuutu jira waan ta'eef, Waaqayyo dubbateera waan ta'eef, cubbuu Addaamiin alatti dhalachuu waan barbaadeef, sanyii dhiirichaa isa cubbuu baatee jiru irraa dhalachuu waan hin barbaanneef, sanyiin dhiiraa inni sun abaaramaa, sanyiin dhiiraa inni sun cubbuu irraa waan tureef, Gooftaan Yesuus Kiristoos sanyii dhiiraa irraa akka hin dhufneef dubartittii irraa dhalachuu barbaade. Kanaaf dubartittiin ulfoofteedhuma argamte jedha. Gaafuma argamtu ulfooftee argamte jedha. Yoosef kaadhimaan ishee ulfa guutuu ishee arge. Ulfooftee inuma arge. Ulfa taate ulfa mul'ataa tokko arge. Gaafa kana baay'ee jaallataanii baay'ee nama Waaqayyootis waan tureef mucaan kunis akka ishee isa jaallattu beeka waan tureef akka ishee yaada dalgaatiif iddoo argetti nama kufu akka isheen hin taane nama iddoo argetti miira fooniitiif kufu akka hin taane waan beekuuf itti dubbachuu iyyuu hin saalfeffate. Maal jedhee akka jalqabu wallaale. Waa'ee ishee beeka waan tureef ofii isaatiifis bira ga'ee hin beeku waan ta'eef akkasumatti hin dhiisa. Dubbiin kun anaaf galuu hin danda'u. Sababiin isaa Maariyaam dubartoota keessa adda turte isarraa adda baatee waan gootu hin qabdu, isa wajjin utuu jirtus waan goote hin qabdu. Garuu gaaffii guddaatti uumeera Yoosefitti. Akkamitti kun ta'uu danda'a jedhee yaadeera. Garuu akkas yaa'ii duratti ishee fidee isheen hadheessu. Ani ishee biran geenye dubartiin kun eessa akka isheen fidde naa qoradhaa jedhee yaa'iitti isheen dhiyeessu. Garuu dhoksaatti akkasumatti Waaqayyoof dhiiseetan nan dhiisaa jedhee iccitiidhaan dhiisuudhaaf borga nama ka'ee qodaa isaa sassaabbatee gara maatii isaatti galuudhaaf gara biyya isaatti godaanuudhaaf yommuu inni jedhu ergamaan Waaqayyoo garuu dhufe akkas jedhe. Yoosef hin sodaatinii. Maariyaam akka ati sodaatte sana miti. Isheen Hafuura Qulqulluurraa ulfoofte malee ilma namaarraa yaada fooniirraa yookaan immoo sanyii dhiiraarraa hin ulfoofne. Isheen Waaqayyo Abbaa biraa ulfoofteetti. Hafuurri Qulqulluu ishee ulfeesseera. Kanaaf ulfi ishee kun ulfaataadha. Ulfi ishee kun kabajamaadha. Ulfi ishee kun ulfa Waaqayyooti malee ulfa namaa miti. Sanyii namaa biraa isa dhufe miti. Kanaaf akkati yaadde miti jedhee itti dubbate. Yoosefis sana booddee Waaqayyoo irraa ulfaa'us erga baree booddee garaadhuma isaatti eeguu jalqabe jedha. Sana booddeedha ergamichi akkasittiin jedhe. Egaanii jedhe Maariyaam isheen ulfooftee ati argite kun hin deessi. Kan isheen deessu immoo ilma dhiiraati. Ilmi dhiiraa isheen deessu kun maqaasaa situ moggaasa. Eenyu jettee moggaasta? Yesuus jettee moggaasta. Yesuus maqaa fayyinaa kanaan moggaasa. Yesuus jechuun qoricha jechuudha. Inni immoo nama hundumaa cubbuurraa fayyisaa ergamichi. Maalirraa fayyisaa? Cubbuurraa fayyisaa. Amma wanaatti namoonni dhalatan, namoonni Yesuus dura dhalatan hundi isaanii tokko tokko baratanii qoricha garaagaraa ta'aniiru. Fakkeenyaaf Luqaas faan bara Yesuus jiranutti dooktaroonni dhalataniiru. Dhalatanii baratanii namoota tajaajilaniiru. Isaan garuu qoricha maalii argatanii namoonni isa dura turanii qoricha utaalloo, qoricha ciniinnaa, qoricha mataa bowwuu argachuu danda'u. Garuu hamma Yesuus dhalatutti qorichi cubbuu hin argamne. Qorichi cubbuu ta'e akka dhalatu Yesuus Kiristoos Waaqa biraa ergamee dhufee gaafa dhalatu ergamichi akkas ta'e inni cubbuurraa nama fayyisaa. Maalirraa? Cubbuurraa. Kun yaada keessummaadha. Yaada ulfaataadha. Hamma wanaatti amma Yesuus Kiristoos dhalatutti eenyullee dhalate qoricha cubbuu ta'een beeku. Kanaaf kun immoo Waaqayyoon biraa ta'ee inni kun immoo kakuun Waaqayyoo ilma namaatiif dubbate akka raawwatamuu fi inni ofii isaatii namoota cubbuurraa hin fayyisaa. Yesuus jettee moggaastaa inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti hin fayyisaa. Kun hunduu inni Waaqayyo Gooftaan afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e jedha. Hafuuraan ulfaa'uunsee, Waaqayyo irraa ulfaa'uunsee, akkasuma immoo gaafa dhalatu ilma dhiiraa ta'e dhalachuunsaa, akkasumas inni cubbuurraa nama adda baasu Yesuus Kiristoos mana keetii hin dhalataa. Kanaaf inni mucaa Waaqayyoo malee mucaa kee miti. Kanaaf Maariyaam bira turuu hin sodaatinii ittiin jedhe. Dhalachuun Yesuus Kiristoos gaa kana fakkaataa ture jechuudha.
Yesus Kiristoos gaafa dhalatu qorichuma cubbuu ta'ee dhalate. Gaafuma dhalatu Maariyaamiif gooftaa ture. Inni gaafuma dhalatu namoonni hedduun isa sagaduu jalqaban. Warri urjii lakkaa'an tiksoonni sun gaafa isa argan mootiin nuuf dhalateera jedhanii sagadan. Otuu hin dhalatin Elsaabeet faanii garaa Maariyaam keessatti dhugaa ba'aniiruuf. Ulfa kanaaf Yesus Kiristoos inni akka gooftaa ta'e, ilma Waaqayyoo akka ta'e, Waaqayyoon biraa akka dhufe, Hafuurri Qulqulluun akka dhufe, sababiinsaa Maariyaam keessa ulfi ture harka Elsaabeet gaafa Maariyaam qabdu ulfi Elsaabeet in socho'e. Yeroo sana raajii dubbattee turte Elsaabeet. Inni garaa kee keessa jiru qullaadha jettee waa'ee Yesus Kiristoos garaa ishee keessa jiru Maariyaamiif dhugaa baatee turte. Ati dubartoota keessa adda jettee dhugaa baateefi turte. Maariyaam gaafa deessu gaafa ilma argattu tiksitoonni horii dhufanii sagada kennaniiruuf jechuudha. Qulqulluu dhalate jedhanii, mootiin nuuf dhalate jedhanii, hangafa nagaan nuuf dhalate jedhanii, hangafa saaleemtu nuuf dhalate jedhanii, gooftaan nuuf dhalate jedhanii isaan warra misiraachoo himanu ta'aniitu inni dhalate kuni nama miti jedhanii sagada kennaniifi jechuudha. Sana booddee Yesus Kiristoos gaafa sanaa kaasee nama guutuu, gooftaa guutuu ta'ee gara biyya lafaa dhufee jechuudha. Kanaaf Yesus Kiristoos kan inni dhalateef cubbuu ilmaan nama hundumaatti miicuudhaaf, namoota gara gooftaatti, gara abbaatti deebisuudhaaf, dhalachuu isaatiin nuti du'a jalaa miliqee jireenyatti dhalate jechuudha. Yesus duwwaa dhalate otoo hin taane anis isinis duukaa dhalannee jechuudha. Guyyaan dhalootaa kabajamuu qabu mana kiristaanotaatti guyyaa gooftaa irraa dhalanne ta'uu qaba. Sababiin isaa guyyaa namarraa dhalanne cubbuu irraa dhalanne, guyyaa namarraa dhalanne Addaam isa jalqabaa irraa dhalanne, gaafa Yesus Kiristoos irraa dhalanne garuu jireenya irraa dhalanne, gaafa Yesus Kiristoos irraa dhalannu garuu cubbuu maleessa ta'e irraa dhalanne. Kanaaf lammaffaa gaafa dhalannu guyyaan dhaloota keenya inni dinqisiisaan inni kabajamuu qabu guyyaa kanadhaa jechuudha. Nu fudhatee dhalate waan ta'eef Yesus Kiristoos warra itti amananii ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif aboo kenneef jedhame akkuma caafamee jiru guyyaa sanaa kaasee guyyaa dhalachuu isaatti amannee kaasee guyyaa Kiristoos Yesus itti jiraachuu jalqabne kaasee nuti lammaffaa dhalannee ijoollee Waaqayyoo taanee argamneera. Egaa dhalachuun Yesus Kiristoos kiristaanota qofa biratti otoo hin taane ilma namaa hundumaa biratti waan gatii qabudha jechuudha. Warra tole jedhanii simataniif namoota hundumaa cubbuu isaaniirraa akka fayyisuuf qorichatu nuu dhalate, fayyisaatu nuu dhalate, du'arraa gara jireenyaatti gaafa sana riqicha ta'ee nu ceesisee jechuudha. Kanaaf nuuf dhalateera Yesus Kiristoos. Dhalachuun Yesus Kiristoos immoo nuuf hiika jireenyaa guutuu qabaa jechuudha. Kanaaf akka salphaatti keenyatti kan laalamu miti. Kanaaf waan tokko isiniin jechuun dhufe guyyaa kana akkuma Yesus Kiristoos yaadannoodhaaf dhalachuusaa yaadannoodhaaf mana keenyatti kabajnee oollu waggaa waggaatti wanti haaraan yaadannoo Yesuusiin qabatee mana keenyatti haa biqilu, mana keenya haa dhalatu. Wanti guddaan Yesuusiin caalu hin jiru. Dhalachuu Yesus Kiristoos irra kan caalu hin jiru. Erga Yesus Kiristoos inni jireenyatti nama dabalu, inni du'aa gara jireenyaatti nama fidu, inni cubburraa nama fayyisu, qoricha inni ta'e erga nuuf dhalatee wanti isin akka isiniif dhalatu barbaaddan hundinuu maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin guyyaa guyyaatti mana keessanii haa dhalatu. Guyyaan kun guyyaa dhukkubarraa duwwaa otoo hin taane dhukkuba cubburraa illee itti hiikamnedha. Kanaaf guyyaa kana isinii wajjiniin kadhachuun barbaada. Waaqayyo erga hidhaa cubburraa isinii kuudhaaf dhalatee, erga gammachuun mana keessanitti dhalatee, wanti isin barbaaddan fayyinni isin barbaaddan akka mana keessaniif dhalatu nan barbaada. Kanaaf Waaqayyo inni mana keenyatti jireenya ta'e dhalate, Yesus Kiristoos inni qoricha cubbuu ta'e mana keenyatti dhalate, waan tokko mana keenyaaf inuma arra fayyinni kan Si'oolii gara Tsiyoonitti nu dabarse kun fayyina foonii, fayyina hafuuraa, fayyina ekonomii akka nuu kennu nan amana. Kanaaf mana keenyatti erga dhalachuu danda'e, nuuf dhalachuu erga danda'e, wanta nu barbaachisu hundumasaa kadhata kanaan, sagalee kanaan mana keenyatti uumuu danda'a. Namni kana amanu hundi golee arfanirra kan jiru, qooqan dubbadhu kana kan dhaga'u, ameen yoo jedhe annan kadhadhaa qoodi koo kadhachuudha. Qoodi keessan lafa jirtanu teessanii amanuudha. Qoodi Waaqayyo immoo isa nuyi kadhanne foon itti uwwisee mana keenya keessatti uumuudha. Kanaaf lafa jirtanitti harka keessan laphee keessan irra kaa'adhaatii anaa wajjiniin kadhadha. Ilmi Waaqayyoo mana keenyaaf dhalateera. Inni cubburraa gara jireenyaatti nama dabarsu nuuf dhalateera. Inni seenaa keenya lafa haaraa godhee uume nuuf dhalateera. Yesus Kiristoos nuuf dhalateera. Anaaf dhalate, siif dhalate. Egaa maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin nuuf dhalachuu isaa in amanna. Cubburraa nu fayyisuudhaaf dhalachuu isaa in amanna. Firooma abbaa wajjin qabnu haaressuudhaaf akka nu dhufe in amanna. Abaarsa jalaa nu baasuudhaaf akka dhalate in amanna. Namoonni gooftaa Yesus Kiristoos irraa dhalatanis gooftaa Yesus irraas kan hin dhalanne
Gooftaa kanas kan beekan, gooftaa kanas kan hin beekne. Iddoo garaagaraa kan jiranu, haala rakkisaa garaagaraa keessa kan jiranu baay'eedha. Dhukkuba keessa kan jiranu, rakkina keessa kan jiranu, lola keessa kan jiranu, abaarsa jala kan jiranu baay'eedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos nuu dhalateedhuma. Kan rakkina keessa jiranu, kan nuu dhalachuusaa sirriitti laphee isaanii irratti accept otoo hin godhin fayyinni mana isaanii galuu kan dadhabe baay'eedha. Amananii immoo qorumsa garaagaraa keessa immoo kan jiranu baay'eedha. Jara kanaa wajjin kadhachuun dhufe gooftaa guyyaa kanatti sin waama. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namichicha Naazreetiin nan jedha ilma Waaqayyoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos. Namoonni haala rakkisaa keessa jiranu, waraansaaf wallaansoo keessa kan jiranu, qormaata dhukkubaa keessa kan jiranu, lola hafuuraa keessa kan jiranu, abaarsa sanyiif qomoo jala kan jiranu, abaarsa biyyaa jala kan jiranu, abaarsa yaa Waaqayyoo lakkoofsaan kan hin jedhamne jala kan jiranu. Manni isaanii kan abaarame, jireenyi isaanii kan abaarame, hojiin isaanii kan abaarame, hojjetanii akka hin milkoofne kan ta'ani, baratanii akka hin milkoofne kan ta'ani, daldalanii akka hin milkoofne kan ta'ani, guyya guyyaatti kan irratti hojjetamu, guyya guyyaatti kan irratti haareffamu, jireenyi isaanii dhiphina duwwaa akka ta'u kan irratti hojjetame. Maqaa kee maqaa Kiristoos Iyesuus mana keenyaaf qoricha ta'ee dhalateen, maqaa kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin galgala kanaa kaasee hibboo sanaaf deebiin haa argamu. Gaaffii isaan biraa deebi'uu dideef yaa Waaqayyo deebiin haa argamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo isa ciqilee irra kaa'ate kana, gateettii irra kaa'ate kana, hafuura Heroodiis isa si ari'ataa ture sana, har'ammoo ijoollee keessa ari'ataa jiru kana, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana isaanii irra haa galagalu. Yesuus ilma Waaqayyoo yaa isa dhagaa awwaalaa galagalchite, maqaa Yesuus Kiristoosiin dhagaan dhukkubaa, dhagaan yaaddoo, dhagaan lolaa maqaa Yesuusiin mana isaanii irra haa galagalu. Ilma Waaqayyoo amma yoomitti abaarsan jalan ta'a? Amma yoomittan dhukkuba kanaan gidirfama? Nyaachuu otuu barbaadanuu yaa Waaqayyo guyyaa kanatti kan nyaata filatanu baay'eedha. Garaan isaaniin kajeela. Garuu ilma Waaqayyo qoonqoon isaanii otuu kajeelu nyaachuu hin danda'an. Kan akka hin nyaanne kan akka hin nyaanne kan jedhan funyaaniin qofa fooliidhaan duwwaa kan nyaatan. Arraba isaaniitti kan hin buusne garuu hedduudha. Ilma Waaqayyoo Yesuus ati garuu kanarraa galagalchuu dandeessa. Yaa Waaqayyoo isaan akka nyaataniif waan ati uumte hundumaa akka nyaataniif maqaa Yesuus Kiristoosiin abaarsi kun irraa haa galagalu. Hin nyaatin waan jedhaman nyaatan irraa kaasanii qooda yaa Waaqayyo gooftaa nyaata nyaachuu qoricha nyaatu. Qooda yaa Waaqayyo gooftaa dhugaatii lallaafaa garaagaraa dhuguu yaa Waaqayyo qoricha dhugu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin qoricha liqimsuu keessaa ba'anii waan nyaachuun isaaniif eeyyamame macaabi qulqulluun kan isaaniif eeyyamu hundumaa akka nyaataniif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana qoricha ta'i. Qoricha cubbuu taate erga dhuftee qoricha foonii fayyinaa ta'uu hin dadhabne ati. Yaa Waaqayyo ati fooniifis hafuuraafis qoricha. Harki Waaqayyo gabaabbatee sin fayyisuu hin dadhabne, harki koo gabaabbatee sin fayyisuu hin dadhabne kan jedhu sagalee keeti. Fayyisi maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Kalee isaanii irra cirrachi jiru haa ka'u. Garaacha isaanii irra loli jiru haa ka'u. Pireeshariin dhiiga isaanii noormaalii haa ta'u. Onneen isaanii yaa Waaqayyo narviin isaanii foon hin nyaatin. Kanan dhugin sukkaaran qammasin ashaboon nyaatin barbareen nyaatin kan jedhaman yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin garbummaa kana jala haa ba'ani. Erga garbummaa cubbuu jalaa isaan baafte, erga garbummaa du'aa jalaa isaan baafte, maqaa gooftaa Yesuus dargaggeessa ta'e nyaata filata, dargaggeetti taate nyaata filatti, dargaggeessa ta'e garaa himata, giffitii himata, waan yaa Waaqayyo irraa dhaga'uun nama naasisu himata. Maqaa gooftaa Yesuusiin onneen na dhukkuba, kaleen na dhukkuba, kindaarotiin na dhukkuba, garaachan na dhukkuba. Duddan na dhukkuba, sammuun na dhukkuba, liqimsituun na dhukkuba kan jedhan alaarjikii kan qaban maqaa Yesuusiin bilisaa ba'ani. Maqaa kee maqaa Kiristoos Yesuus namicha Naazreetiin bilisaa ba'ani. Fagoorra kan jirtanu, dhiyoorra kan jirtanu, kaaba kibba baadiyaa guyyaa ayyaanaa kanatti guyyaa kanatti boo'ee mimmaan koo cabse isiniin kadhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan dhiphataa jirtanu jalaa ba'a, lola jalaa ba'a, dhukkuba jalaa ba'a. Waan ciqilee isaa isin irra kaa'ate jalaa ba'a, waan isin lolaa jiru jalaa ba'a, waan isin boossisaa jiru jalaa ba'a, waan itti dhiphataa jirtanu jalaa ba'a. Maqaa gooftaa Yesuusiin ba'a. Garbummaa hiyyummaa jalaa ba'a. Waan isin hojjettan hundumatti harki Waaqayyoo isiniif haa dhufu, qubni Waaqayyootti isiniif haa dabalamu. Milkaa'inni Waaqayyoon biraa, gombisaan badhaadhummaa Waaqayyoon biraa, eebbi Waaqayyoon biraa. Waaqayyo galgala kana kaasee hafuura milkaa'inaa kaabaa kibbaa maqaa Yesuus Kiristoosiin isinitti haa waamu. Waaqayyo kanniisa moggaatisiisa kattaarraa fooricee waama jedhamee caafamee jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebba kaabaaf kibbaa maqaa Yesuusiin hojii harka keessanitti fooricee isiniif haa waamu. Kadhadhaa milkaa, hojjedhaa milkaa, tajaajilaa milkaa. Barri isin milkaa'inatti dhabdan guyyaa kanaa kaasee isin irraa haa goolaabamu. Wanuma isin harkaan qabdan gatiitti isiniif haa godhu Waaqayyo.
Waanuma isin harkaan qabdan gatiitti isiniif haa godhu Waaqayyo. Sireerra ciiftanii hin nyaatinaa. Namni isin hin gurshiin. Harki keessan haa hojjetu. Miilli keessan haa hojjetu. Maqaa Yesuusiin sirni argansuu keessan normaala ta'u. Normaala ta'u. Bishaan atamma dhugdu nyaate atamma nyaattu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga hoolichaatti makeera. Hafuura Waaqayyoo isa bishaan irra ture oliif gadi socho'u sanatti isinii waameera. Hafuura Waaqayyoo isa kakuu haaraatti ilma namaarra buufate isinitti waameera. Isa guyyaa 50ffaatti dhalootarra bu'e isinitti waameera. Wanti isin nyaattan qoricha maqaa Yesuus haa baatu. Wanti isin dhugdan qoricha maqaa Yesuus haa baatu. Gaafa nyaattan gaafa dhugdan bishaaniin midhaan keessa darbee dhukkubicha isin keessatti aburu jaajessu Waaqayyo. Waaqayyo isin keessaa haa gubu. Isa isin gubaa jiru isin keessaa haa gubu. Isa isin nyaataa jiru isin keessaa haa gubu. Isa isin qabaa jiru isin keessaa haa gubu. Isa isin waraanaa jiru isin keessaa haa gubu. Harki Waaqayyo eeyyeen qaqqabaa. Hafuurri Waaqayyo iddoo hunduma jira. Achis jira asis jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bilisa galgala hiikamaa. Dhibee kintaarotiitiin namoonni waxiin daaqonyaan maqaa gooftaa Yesuusiin garaachi keessan kan sin dhukkubu. Nyaata kan filattanu maqaa Yesuusiin hin filatina nyaadhaa galgala kanaa kaasa. Eeftaa sinii keera maqaa Yesuusiin. Harki finyoo rakkina namarraa hiiku sinirra ga'eera. Dhala keerra asmii kuteera. Sirraa asmii kuteera. Maqaa Yesuusiin abbaarsa kana jala kan jirtanu ba'a. Ati kintaarotiidhaan dhukkubsatta mucaan kee kintaarotiidhaan dhukkubsatti. Baay'ee maqaa gooftaa Yesuusiin gagaan abidda bura buluu hin danda'u. Maqaan kun abidda caaludha. Maqaa kana sirratti waameera maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Sirraa baqseera. Dhadhaa abidda bu'ee ta'u rakkinni kee. Televezyiiniitti suuraa kan qabaa jirtanu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Suuraa fiddanii buukii fiddanii TV jala kan naqaa jirtan. Haay makaati karruu baddi ala boosse. Rabja magantuu kalaba garruu basheediya. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Kaabarraa, kibbarraa, baarraa, dhiyarraa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abaarsi mana kee gadhiisee haa ba'u. Abaarsi mana kee gadhiisee haa ba'u. Buukiin kee abaarame bilisa haa ba'u. Sammuun kee abaarame bilisa haa ba'u. Fayyaan kee abaarame bilisa haa ba'u. Hojiin kee abaarame bilisa haa ba'u. Har'a guyyaa birmaduu ba'uuti. Har'a guyyaa ililleeti. Waa haa dhalatu mana keessaniif. Hojiin haa dhalatu. Nagaan haa dhalatu. Eebba dhalatu. Yesuus iyyuu isinii dhalateera. Ilmi Waaqayyoon jabaanu isinii dhalateera. Wanti isin hin yaadne wanti guddaan isiniif haa dhalatu. Bara dhuftu yoona jedhame Abrahaamiif akka dubbatame. Ani isiniifan dubbadha bara dhufu yoona. Gammachuun keessan dachaa haa ta'u. Waggaa har'aa Yesuus Kiristoos mana kootti dubbate. Yesuus naa dhalate dabalee immoo mana kootti wantoota gurguddaa dhalate. Dhalachuu Yesuusiin eebba gurguddaan mana kootti dhalate. Dhalachuu Yesuusiin ayyaana Waaqayyoon mana kootti dhalate. Dhalachuu Yesuusiin wantoota hedduutu mana kootti dhalate. Nama jedhee dhugaa ba'u sin haa godhu. Barri kun bara milkaa'inaa isiniif haa ta'u. Bara waan abjoottanii wal arguu isiniif haa ta'u. Otuu 2018 raawwatiin dhufee harka kee keessa waa galu. Ilaa dhagayeera sagalee. Ilaa dhagayeera sagalee. Ilaa dhagteera sabbar zeenaa. Dhagteera sagalee. Dhagayeera sagalee. Waaqayyotu barri kun hin raawwate waan fide harka kee keessa gashutu jira. Maqaa kootiif dhugaa baata siin jedhaa jira. Eessa jirta ameen duwwaanaan jedhate. Hojjechuun kan Waaqayyooti. Fayyisuun kan Waaqayyooti. Milkeessuun kan Waaqayyooti. Haragalfachiisuun kan Waaqayyooti. Eeyyeenaan jedheera sanii jala mureessin itti hima. Barri 2018 yotuu hin raawwatin yeroo warri kaan dhabanu hatiifanii garuu Waaqayyo akkas naan jedheera. 2018 yotuu hin raawwatin waan dhufee sirka galuutu jira. Waan ittiin Waaqayyoof qubaa dhiyeessitu. Waan ittiin Waaqayyoof galata dhiyeessitu. Waaqayyo waan an hojjedhu qaba mana keetti siin jedha. 2018 waan ati bara hedduu abjoottee dhabdeetu dhufee harka kee keessa gala. Barri kun bara abjuu keetiin wal arguu siif haa ta'u. Natti dubbateera. Dhagayeera sagalee. Dhagayeera sagalee. Inni mana keetiif dhalate. Yesuus ilmi Waaqayyo waan an hojjedhu qaba. Mana isaaniitiif waan an godhu qaba. Dhuga baati akka hojii baay'atutu gara mana kanaatti godaana naan jedheera. Caafii qabadhu barruu keetti. Caafii dugda dabtara keetti. Caafii silkii kee irratti. Waaqayyo bara kana waan haaraan fidee mana kee kaa'aa jira. Himmamina amaniitii fudhu. Waaqayyo fageenyarra taa'ee sitti dubbataa jira. Ana miti kan sitti dubbataa jiru. Ana miti kan sitti raajaa jiru. Waaqayyo dhukkubicha sirraan kaasaa dhugaanaa ba'i. Waaqayyo dhukkubicha sirraan kaasaa dhugaanaa ba'i. Abaarsicha jalaa sin baasaa dhugaanaa ba'i. Lolicha jalaa sin baasaa dhugaanaa ba'i. Dubbicha nan galagalchaa dhugaanaa ba'i siin jechaa jira. Yeroo dhiyootti 2018tti bara dhugaa baatii sii godha Waaqayyo. Har'a galgalaa kaasee kaabarra kan jirtanu baharra dhiyaarra kan jirtanu Waaqayyo akkas naan jedheera. Misraachoo kanatti naa himi. Akkas waan haaraa mana keetti nan hojjedha. Innis achi as ba'utti jira. Wanti haaraan tokko mana keetti hin ta'a. Wanta ati hin ta'u jette tokko mana keetti hin ta'a.
Inni abjoottee dadhabdee dhiisaa jirtu mana keetti hin ta'a. Nan raawwadha. Hin sodaatin si wajjin hin jira. Hafuura milkaa'inaatiin si wajjin hin jira. Hafuura argamuu harka Waaqayyoon si wajjin hin jira. Qubni Waaqayyoo mana kee jira. Shaasharaan mana Waaqayyoo mana kee jira. Ilaana amanii alaabaan biraa waan agarsiifannu hin qabnu. Qubni Waaqayyoo mana kee jira. Qubni Waaqayyoo inni mana kee jiru immoo konkolaataa kee irratti chaappeffama. Mana kee irratti chaappeffama. Kaampaanii kee irratti chaappeffama. Kana booddee boquu buustee hin deemtu. Ol jettee Yesuusin galateeffataa deemta. Mataa jawwechaa irra ejjetaa deemta. Waaqayyoo inni dinqii godhu kana hin godha. Gooftaan Yesuus si haa galatu. Maqaan kee eebbifamu. Ayyaana kanaan da'attee dhalachuu keetiin da'attee mana keenyatti waa gochuu waan dhufteef ulfaadhu. Dhaqii kadhadhu naan jennaan hin dhufee kadhadhe. Dhaqii dubbadhu jennaan hin dhufee dubbadhe. San dubbadhe kanatti torbee lama torbee sadii otoo hin jedhin foonitti naaf uffisi. Haa ajaa'ibsiifatanu kadhata kanaan. Haa dinqisiifatanu kadhata kanaan. Qubi kee ariifatee manuma isaanitti qaqqabu. Sammuun haaraan haa biqilu. Kareen haaraan haa biqilu. Garaachi haaraan haa biqilu. Maqaa gooftaa Yesuusin dhibeen akka gagaatti baqee irra haaricha'u. Waan gootuuf si haa galatu. Namooti hedduun mana keessanitti miiliyoonotaan mana keessanitti karaa yuutuubii, karaa televizyiinii, karaa tiktookii mana keessanitti waatu ta'a. Ameen duwwaa jedha. Waaqayyo ragaa kooti ameen warra jedhaniif Waaqayyo waan hojjetu qaba. Dhuga baatiidhaan wal argina. Har'a kadhataan fageenya irra teenyee walii wajjin kadhanne. Bor garuu galateeffannaadhaan wal bukkee dhaabbanna. Waaqayyo inni dinqii godhu immoo kana hin raawwata. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Barri keessan haa eebbifamu. Ayyaanni kun ayyaana milkaa'inaa, ayyaana nagaa, ayyaana araara Waaqayyootti argattanu isiniif haa ta'u. Ayyaana Waaqayyoo wajjin tokko taatanu, ayyaana waldaa kiristaanaa wajjin tokko taatanu, ayyaana maqaa Yesuusiin maatii keessanii wajjin tokko taatanu, namni maatii keessan keessaa gargar ba'e kan itti tokko ta'u isiniif haa ta'u. Kan itti firoonni keessan itti argaman, kan nagaan keessan guutuutti ta'u, kan eebbi keessan irratti mirkanaa'u isiniif haa ta'u, kan misiraachoo irratti dhageessanu isiniif haa ta'u. Waaqayyo isa kana isiniif haa godhu. Sinaa eebbisu gooftaan koo. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Dhuga baatiidhaan wal argina. Ulfaadhaa. Baay'een garaa koo irraa sin jaalladha. Eebbifama.